Manis akkasuma. Kan si dhibu keessumaa amma ayyaantu bartuutti baay'ee na riifadhee jira dhugaa. Ayyaantu sheeka? Ayyaantu jechuun anaaf obboleettii kooti gaafa isheen dhuftu wanta. Ka'ee qophaa'e mee maaloo yeroo baay'ee nutti deemaa jira. Ayyaana qophaas barbaachisaaf ganaa. Ani si duukaan bu'aatee ati ka'ee. Ayyaantu. Akkami waa'ee qophii har'aa kun baay'inaan galleen barru. Waan akka cidhaas natti hin fakkaatu yookaan waan akka biraa akkami. Mooyina naaf hiriyummaa irra darbee akka obboleettii kootti akkan jaalladhu beektamiti. Amma hasaadhiisii uffata kee uffadhu hin deemna. Uffachuullee nan uffadha. Akkasitti babbareechuu maaliif akkasitti nu barbaachisaa naaf hin galu garuu. Hiriyyaa keenya bira bitu moo qadeemu? Hundi keenya yommuu sirriitti wal beekna akkami waan sana. Guyyaan irraa kun mooyidhaaf guyyaa addaati. Guyyaa jalqabaatii abbaa manaa isa wajjin wal baruuf deemaa jiranii. Yeroon dagatamne akka isheen qabaattu hin barbaade siif galee. Kanumaa sababnisaa? Maal jechuu barbaadde? Ati immoo kan gungumuuf dhahifatta. Waanuma nama siin jedhe dhagaa. Gungumuu miti xiinxaluudha malee. Ati waan barbaadde jedhe malee an gungumuu mattan fudhadha. Mee amma hasaadhiisiitiif uffata kee fadhanis dhaqeen hawwitu wayyaa uffisa. Ka'ee kaamaaloo na dhageen. Ka'ee. Ati qophaas barbaachisaa? Walleen nan qophaa'u ka'ee si duukaan bu'aatee turee naanis. Odaan kun as turee ammoo mos keessa? Amana koo beektamanii an suura fuuldura gochuun jaalladhu. Harrayyuu kun dirqamaan isaan achi kaa'e. Yeroo xiqqoo warra dhufan haala dhufu? Eeyyamni isaanii yoo dhufu. Baay'ee bareeda. Baatu David dura waa tokko sitti hima. Ati silaa dhugaatii tasuma dhiiftadhee yaadu umurii kootti. Garuu amma si danda'ame akka xiqqeessite dubbii biyya kanatti gammaduu hin danda'amu si biraayii maayinni maaf na guddaa guyyaa hundaa. Eebbaa na dhaga'e dhugaadhuma siin jechaa jira. Haadha guyyaan kun mooyiidhaaf hiriyaa keenya mooyii. Guyyaan kun isheedhaaf guyyaa murteessaadha. Ata'u tasgabbaaya. Guyyaa gammachuu isheetii immoo qabannee akka gaariitti akka waliin dabarsinu. Ata'u tasgabbaaya. Of to'achuu yaala. Of to'achuu yaala. Proomisiin sii godha. Deemuu dandeenya. Haaminu jalaa deemu kottu. Eebbaati dhuguma na fudhachaa jirtu kan isin jedhu. Ta'uu baannaan asii faana deemu manuma ta'a. Dubbiin kun moo'iif murteessaadha naa galeera. Ata'u of to'achuu yaala siin jedhan. Ati naa dudoo akka taatu beekta miti. Guyyaa kun immoo moo'iidhaaf guyyaa murteessaadha. Kanaaf akka ati jalaa jettu hin barbaadu yookiin siruu sana lafa gochuun teenya. Tasgabbaaya maalidha? Ata'u arma as dhaabannee ol jedhu of to'achuu yaala. Deemuu dandeenya. Tole ta'uu baannaan garuu eebbaa asii faana deemu. Ata'u. Afeerraa qabaattee akkamitti na yaamina naan? Maaf bilbila lakkoofsaan beekamne natti bilbilte. Lakkoofsa mul'isee yoon sii bilbile na jalaan kaasu tureen sobaanne. Sagantichi sin ilaallatu. Sagantaan kun kan ilaallatu namoota kabaja qaban namoota abbaa manaa fi haadha manaa ta'an qofa ilaallata. Maali boontuun abbaa kaadhimaa qabdi? Boontuun afeeramteertimi? Waa'een boontuu sin galchuu. Boontuun obboleettii kooti waan si ajaa'ibu. Deebi'ees immoo taa'an ishee amma jireenya ishee sirreeffattee jirti eebbaa waliin. Anyways, anis amma urjii wajjiniin hin jira. Urjii wajjin dhufuu nan danda'a?
Tasuma kun waan hin danda'amnedha. Sorry Moi, kanaan dura si beektaa badii koo malee adda baane. Dhuguma badii kootiif adda baane. Yeroo sanas ni ta'e yoo ni yaadatta ta'eef sababaa keetti kan adda baane. Lammataa akkana naan hin jedhin akkana tanaan jettu hin barbaadu. Kana boodee wanti bakka itti deebisnu siin jiru na ijjisiisaa jirtaa kana beekadhu. Lamuunatti hin bilbilin kana beekadhu. Anyways, guyyaama tokko at least wal arginee teenyaa asoo qabnaan ifati. Tasuma kun waan hin danda'amnedha. Nakuma tokko wal arginee waliin gatteenyee at least waanuma tokko mareeduma guyyaama tokko lammataa sirrakkisu sin cinqoon itti deddeebi'e kun isa dhumaatii aduma tokko duwwaa hiree dhumaa tokko naa kenni please. Kaayyoo waan tokko sitti muu barbaada. Hiriyummaaf obbolummaa gaarii horanne kana balleessuu hin barbaaddu ta'e adaraa lamuu irra deebitee waan kana nan gaafatanii. Please guyyuma tokko at least guyyuma tokko please teenyaa asoo qabnaa. Tolee yoo kan danda'amu ta'e ofii kootiin sii bilbila. Harkaallee hin baatu. Sorry, sir. Moiko, Oko. nama tokko hafaa jira moo arra? Lakki garuu maaliif na gaafatte? Bilbilaan waa'ee nama wajjin natti fakkaatee ture. Lakki maalii dhabeettaa warra humna ibsaa biyya kanaa tokkotu baay'ee mamataa nama dhukkubsuun. Ergi kaffaltii fi ji'a ga'uufan jedha nagee mamataa isaallee naa erganii kaanii tuti kaffaltiin kaffalleedhani akka haaraatti naannoo. Tiibaalaan si eegaa hayya? Angaruu Moiidhaaf baay'ee ma tokko hamma malee gammadaa fi jira. Abbaan manaan seenaaraa kun nama gaariidha jedheen abdadda keessumaa wantoota seen kaayyoo wajjin dabarsitee hin bahu. Isin durboonni maaliif akkasiin kaayyoo akkasitti balaaleffatan naa galaan jiru? Maal jechuu keeti kaayyoon nama balaaleffatamuu qabu miti jecha hartaati? Ilaa wanticha karaa lamaatiin ilaaluu nama barbaachisa. Sababni isaa wanta ta'e nuti hin beeknu waan ta'eef. Dhugumatti immoo wanta ta'e waan beeknu hin qabu. Akkamitti waan ta'e hin beeku jechuu barbaadaa jirtaati. Ishee irratti nama kan biraa jaallate minne. Kana ka mooyin sitti himtedhaa? Mooyinnatti noo isheenatti himne garuu isheenatti baattiyyuu hin taane jechuu miti sii galee sababa tokko malee immoo wanti jaarsaaf jaartee adda baasu hin jiru. Ilaa waan ansiin jechuu barbaade wanta hin beekneef seenaa hin beekne keessa baay'ee gadi bu'anii haasa'uun gaarii miti. Sababni isaa wanta ta'es wanta ta'aa jirus hin beeknu waan ta'eef hundi keenya iyyuu hin beeknu waan ta'eef wanta hin taane keessatti oduu haasa'uun
oduun taane raasuu fi olii gad deddeebisuu nama barbaachisu. Isheen natti nimne jechuun wantichi hin taane jechuun mini awwaan ta'e hunduma isaa sana sirriitti hin beeka. Bareedduu qophooftee gara mana daadaa kee waliin deemuudhaaf farda puup jenne. Eeyyee. Ayyachiin buufeensi fudhadha. Jaalata maaliif jarjarte har'a guyyaa dingalta dibbee keeyoon qabannee naftuu noo'itu anoo si jedheen nufee na dhiiste maaliif kan sokkitu deebaroobi daalee korman caamachiisu erga kootii feerga Mee otoo nyaatiin dura guyyaa seena qabeessa kana ayyaantuu waa jechuu barbaadu fakkaata. Guyyaa kana baay'ee guyyaa hawwiitti eegaa turre keessaati tokko waan ta'eef waa'ee guyyaa kanaatii kaatee waan nuun jettaa jedhee natti qabaa sana isheen waan nuunaa jettuuti sanii booda nyaata keenyatti fufna wayii nuun jedhe gaa'ee ergaa keedhaan malu. Baay'een si gammadaa guyyaan kun guyyaa ajaa'ibaati. Waaqayyo mana kee eebbisuu siin jedha. Atis gammada bagana gara maatii kanaa dhufteen siin jedha. Nyaadhaa gaa dhugaa. Asilale gamase, agotu marase, kubele bubise, sifano favorese. Asilale gamase, agotu marase, kubele bubise, sifano favorese. Dekagama, tamona ufano sifna gama. Dekagama, amor santa walo boko atuma. Dekagama, impidam besi kanu kamuki. Dekagama, sabalos kukain dolai neki. Asilale gamase.
Ani mau mana kerjaan ini kayak kerja macamnya, mana kerjaan ke sana di bawah diri. Mana sampai tadi mana kerjaan sih nani bawa. Aceh tak kira kamu kok baca. Juga? Boleh kita. Oke? Ya, deh. Alright. Kan berangkat memajira. Oke, saya nggak sih sama.